Godina Jimmaatti ganna kana aanaalee godinichaa hunda keessatti biqiltuuwwan baala shaayii miiliyoona 100 fi miiliyoona 36 ol ta'uu dhaabuuf karoorfamee hojjetamaa jira. Dhaabbiin biqiltuu baala shaayii bara kana bakka qaamolee adda addaa argamanitti aanaa Nadhii Gibeetti eegalameera. Qonnaan bultoonni aanaa Nadhii Gibee kilaasteraan baala shaayii dhaabaa jiran akka jedhanitti lafa kana dura baargamoon qabamee ture gara misooma baala shaayiitti jijjiiruun bu'aa gaarii argachuuf hojjetaa akka jiran dubbataniiru. Baala shaayii kana akkuma amma isin jedhaa turtan iluu naannoo iluu baaburaatti nagee miidiyaadhaan jechuudha. Keessattuu biyyi keenya Itoophiyaan baala shaayii kanarraa baay'ee fayyadamaa turre. Kanaaf amma ani gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Asitti mootummaan keenya haala kanaan jechuudha. Baala shaayii kan uummanni keenya baree kilaasteraan dhaabii akka inni itti fayyadamu gochuudhaafi. Baalli shaayii asirra dhaabate kun amma gara fuulduraattis waan nu qanansiisu natti fakkaata. Bareechee akkaataatti himamutti akkaataa biyya biraatti dhageenyes gammachuun natti dhaga'aman jedhaan. Qixa kootiin gammachuun natti dhaga'ama. Baalli shaayii asirra dhaabate kun shaayii kana irratti kilaasteera kanaan fayyadamuudhaaf itti adeemaa jirra. Bulchaan aanaa Nadhii Gibee obbo Kadir Abbaa Imaam barana aanichatti lafa duwwaa turee fi baargamoon irra ture irraa kaasuun biqiltuu baala shaayii miiliyoona 9 ol ta'u kilaasteera 1,025 irratti dhaabuuf qophaa'u dubbataniiru. Shaayiin egaa aanaa kan keenya keessatti baalli isaa hin beekamu, dhugaatii isaa kan dhuganuun ala baala isaa uummanni kan keenya argees dhaabees hin beeku. Kallattii mootummaa kan keenya kenneen kilaastara gurguddaa ijaarree akkaataa itti baala shaayii oomishnee qonnaan bulaan kan keenya irraa galii argachuu danda'u, keessumattuu immoo lafa baargamoodhaan qabamee waggaa dheeraadhaaf taa'u galii qonnaan bulaa guddisuu hin dandeenye dachee kan keenyas miidhaa deemaa jiru gara baala shaayiitti jijjiiruudhaan baargamoo buqqifnee kilaastara kanarratti kan jalqabnee jirru. Bulchaan godina Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir oomisha baala shaayii alaa galaa ture oomisha biyya keessaan bakka buusuuf inisheetiiviiwwan xiyyeeffannoon kennameef keessaa baalli shaayii isa tokko akka ta'e ibsan. Baala shaayii biqilaa miiliyoonii 136 qopheessine jechaadha. Yeroo ammaa keessatti lafa hektaara 10 qopheessineera akka godina Jimmaatti jechaadha. Mootummaan keenya pirezidaantiin keenya obbo Shimallis Abdiisaa hin jijjiirra karaa jedhuun godina Jimmaa bichittiitti yoo xiqqaate lafa hektaara 10,000 jechaadha. Waggaa 3-4tti sharafa biyya alaatiifis akkuma chaayinaan gabaa addunyaatti dhiyeessitu nutis dhiyeessuu akka dandeenyu. Waggootan darban dargaggoo irratti ijaarre mootummaan keenya maashina xiqqoo asumatti ofii keenyaaf ashagnee baala shaayii shanan gibee kan jedhu dhuguu jammarre jechaadha godina keenya keessatti. Hooggantuun biiroo paabliik sarvisii fi misooma qabeenya humna namaa Oromiyaa aadde Kookabeedidha. Dhaabbii biqiltuu baala shaayii godina Jimmaa Nadhii Gibeetti eegalame irratti argamuun akka dubbatanitti mootummaan naannoo Oromiyaa jijjiiramaas jiruu fi jireenya uummata naannichaa fooyyessuuf inisheetiiviiwwan adda addaa baasee hojiirra oolchuun bu'aa jajjabeessaa argamsiisaa akka jiruu fi godina Jimmaatti haala mijataa misooma baala shaayiif qabnutti fayyadamuun misooma baala shaayii babal'isuuf haala gaariin hojjetamaa jira jedha. Gabaa biyya alaa keessatti illee dhiibbatee galuudhaan qooda guddaa hin qabaate jechuudha. Kanaaf diinagdee keessatti qooda olaanaa qaba. Godina Jimmaa keessatti yoo xiqqaate bara kana hektaara 10,000 ol uwwisa hin qabaatedhamee kan jalqabamee jiru kun isa jalqabaa dhaabbii isa jalqabaati kan laawunchi gochaa jirru.